boqonnaalee umrii sirna abbaa irree fi sadarkaa abiyyi irra ga'ee jiru. Barreeffama dabre keessatti adeemsa aangoo qabachuurraa kaasee hanga aangoorraa kufuu sirna abbaa irree tuqeen ture. Adeemsa kana boqonnaalee gurguddoo shanitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Isaanis aangoo qabachuu, jabeeffachuu, tikfachuu, tortoruu fi kufuudha. Barruu kana keessatti boqonnaalee shanan kana tokko tokkoon xiinxaluun iddoo sirni abiyyi irra ga'e xiinxalla. Tokko, aangoo qabachuu yookiin ascendancy. Sirni tokko sababa fincila uummataa, qabsoo hidhannoo riphee loltootaa, fonqolcha mootummaa, humna waraanaa takkaayuu weerara biyya biraatiin aangoorraa kufuu danda'a. Bakka isaa humni biraa aangootti ba'a. Humni haaraan taayitaatti ol ba'e kun aangoo qabateerra turuuf uummata biratti fudhatama yookiin lijitimeesii argachuu qaba. Kanaaf yeroo hedduu sirna jalqaba kufeerraa wayyaa akka ta'etti of dhiyeessa. Nageenya waaraa, misooma saffisaa, tokkummaa cimaa, bilisummaa dhugaa akka fidus waadaa gala. Tarkaanfilee waadaan kun dhugaa ta'uu akeekanis ni fudhata. Fakkeenyaaf hidhamtoota siyaasaa gadi lakkisuu, miidiyaalee fi sochii mormitootaa walaba gochuun dirree siyaasaa bal'isuu danda'a. Boqonnaa kanatti namootaa fi murnoota isaan dorgoman sossobuu fi ofitti qabuu yookiin competition fayyadamuudhaan mormii ganamumaan itti dhalachuu malu hir'isuuf yaala. Tarkaanfilee kanaa fi miira gammachuu jijjiiramni fide irraa kan ka'e uummata irra jireessa biratti deeggarsa guddaa horata. Garuu yeroo mirqaana jijjiiramaa yookiin honeymoon dhumaa akkuma deemuun filannoo lama keessaa tokko fudhachuun dirqama akka waadaa galee fi uummanni abdatutti biyyattii gara sirna dimokiraasii ceesisuu yookaan sirna abbaa irree haaraa ijaaruudha. Filannoon lamaanuu aangoo murna sanaa tursiisuuf balaas carraas qabaachuu malu. Gara dimokiraasii yoo ceesise filannoon aangoo dhabuu yookaan aangoon sun daangeffama seeraa yookiin limitation to power itti uumamuu mala. Yeroo hedduu murnoonni aangoo qabatan balaa filannoon aangoo dhabuu yookaan ammoo sirna dimokiraasii keessatti aangoon jalaa hiramuu fi daangeffamni itti tolfamuu san mudachuurraa sirna abbaa irree ijaaruuf yaaluu filatu. Kanaafuu daandii filannaa lammaffaa kan sirna abbaa irree haaraa ijaaruu fudhata. 2. Aangoo jabeeffachuu yookiin consolidation. Boqonnaan kun kan murni abbaa irree haaraa ijaaruuf murteeffate tokko namootaa fi murnoota isaa wal dorgoman yookiin qeeqan cabsuudhaan olaantummaa itti mirkaneeffatudha. Olaantummaa akkasii gonfachuuf immoo dirree siyaasaa yeroo jijjiiramaa bal'ate deebisanii dhiphisuu, mormitoota sochii eegalan dadhabsiisanii yookaan dhabamsiisanii hojiin ala taasisuu gaafata. Tarkaanfiin akkasii mormitootaa fi uummata biraa mormii fi fincila kaasuu waan maluuf humnaan cabsuu feesisa. Fincila sanarra aanuuf gama sadiihin olaantummaa humnaa qabaachuu feesisa. Waraana, diinagdee fi siyaasa jechuunis namni yookiin murni aangoo qabatee abbaa irree haaraa uumuu yaalu sun waraanaa fi qaamolee nageenyaa biyyattii guutummaan dhuunfachuun mormitoota yookiin finciltoota haleelee harka kennachiisuu yookiin dhabamsiisuu isa dandeessisu qabaachuu qaba. Tarkaanfii hacuuccaa kanaan milkaa'uuf ammoo ilaalchi fi seenessi abbaan irree sun tarkaanfachiisu sun kan mormitoota yookiin riivaalsii isaa caalaa hawaasa biyyattii wayyabaa hawwachuu danda'u qaba. Akkasumas diinagdee deeggartoota ittiin bitachuu fi humna waraanaan olaantummaa argachuu dandeessisuuf kaffaluu qabaachuu qaba. Kanaafuu ammoo diinagdeen wayita sanatti biyyaa kan guddachaa jiru ta'uu qofa otoo hin taane harka murna aangoo qabateen to'atamus qaba. Murni aangoo qabate sun gama waraanaa, diinagdee fi siyaasaan olaantummaa gonfatee warra isaan dorgoman guutummaan guututti dadhabsiisuun yookiin dhabamsiisuun olaantummaa ofii jalatti biyyattii tasgabbeessuu yoo danda'e aangoo cimsate jedhama. Yoo yaalli sun jalaa gufate ammoo boqonnaa sadaffaatti osoo hin ce'in takka aangoorraa fonqolfamaa yookaan biyyattiitu gaagama siyaasaa fi wal waraansa dheerataaf saaxilama. 3. Aangoo tikfachuu yookiin preservation. Sirni abbaa irree tokko mormitoota taayitaa isaaf yaaddessan mara dhabamsiisee aangoo gaafa cimsateen booda boqonnaan itti aanu olaantummaa sun akka jalaa hin sharafamne tikfachuudha. Kanaaf immoo ilaalchi fi sochiin murna aangoorra jirurraa adda ta'ee fi aangoo san xiqqumas tuquu danda'u akka hin biqille taasisuu feesisa. Dhaabbileen mootummaa, amantii fi hawaasaa cuftii olola gaarummaa fi jabina abbaa irree sanii leellisan akka barsiisanii fi tamsaasan godhama. Qaamolee basaasaa fi waraanaa daran cimsuun sochiin mormii xinnoonis akka hin jiraanne adamsuu fi kichuun kutuu irratti fuulleffatama. Bakka marattuu namni yookiin murni abbaan irree ta'e sun ni faarfama, ni sodaatama. Waaqaa gaditti heeraa fi seera fedhii fi hawwii murnaa fi nama aangoorra jiruutiin biyyi ooltee bulti. 4. Tortoruu yookiin decay. Sirni abbaa irree tokko aangoo guututti dhuunfatee balaa irraa tikfachuu danda'us adeemsa keessa tortoruu eegala.
Yeroon sirni tokko boqonnaa aangoo tiffachuuti gara tortoruutti ce'uu fudhatu biyya tokko kan biraatti garaagara ta'uu mala. Sababoonni garaagarummaa kanaas saffisa guddina diinagdee fi madda guddina sanii, deeggarsa biyya alaa, bilchinaa fi ga'umsa nama yookiin murna abbaa irree san hoogganuu, haalaa fi bifa sabboonummaa uummata keessa jiruu fi kan kana fakkaatanidha. Sadarkaa aanjaa yookiin advantage sababoota tarreeffaman kana irratti hundaa'uun yeroo turmaataatiin wal caalinsi sirnoonni abbootii irree gara boqonnaa tortoruutti seenuun hin hafu. Sirni abbaa irree aangoo cimsatee boqonnaa tikfachuutti seene tokko dhiibbaan humnaa waan irra hin jirreef of dagachuu eegala. Abbaan irree sun milkaa'ina irra ga'ee fi olola deeggartoota isaatiin of akka waan dandeettii fi kennaa addaa yookiin supernatural ta'eetti of ilaaluu jalqaba. Qondaalonni marsanii jiranis namicha faaruun macheessanii faayidaa ofii tikfachuu malee rakkoo fi hanqina biyyattii keessaa itti himuu dhiisuun aadeffama. Waldorgommiin qondaaltota jidduutti godhamu hojiidhaan osoo hin taane abbaa irree san faaruun qarxam godhuu irratti taati. Kun ammoo abbaan irree nageenya bulchiinsaa fi diinagdee biyyattii ilaalchisee odeeffannoo qabatamaa argachuun tarkaanfilee sirreeffamaa akka hin fudhanne sakaala. Tarkaaffii sirreeffamaa odeeffannoo qabatamaa irratti hundaa'e fudhachuu dadhabuun dhawaatan malaammaltummaa babal'isaa, keessoo sirnaatti murnoota biqilchaa, komii uummataa hammeessaa deema. Namoonni fi murnoonni sirnicha keessa jiran akka duraa dantaa paartii biyya bulchuuf cinqamuu dhiisuun faayidaa ofii dursuutti seenu. Privatization of rent. Kun ammoo murnoota gidduutti wal dorgommii fi qoccolli akka hammaatu taasisuun naamusni akka caccabu, iccitiin keessoo akka miliqu karaa saaqa. Haalli kun hammaataa yoo deemu tajaajilli bulchiinsaa baraaxayuu fi hojiin seekuriitii bacancaruu dhala. Hojiin bulchiinsa mootummaa tarsiimoo fi karooran gaggeessuu dadhabaa yoo deemu guddinni diinagdee qacaraa dhufa. Malaammaltummaan dhuunfaa aadeeffamuun sadarkaan jireenyaa warra abbaa irree sanitti maxxananii jiranii fi lammiilee idilee jidduu jiru daran bal'isa. Increasing disparities in wealth, income and opportunities. Durummaan warra aangootti maxxanee fi hiyyummaan lammiilee idilee bal'achaa deemuun komii uummataa yoo jabeessu, iccitiin sirnichaa saaxilamuu fi bacancaruun eegumsa nageenyaa yookiin seekuriitii ammoo uummanni suuta sodaa sirnichaa jalaa bahaa akka deemu godha. Kun ammoo mormitoonni riphan biyya ari'aman yookiin kanaaraa uumaman mataa ol qabachuun qabsoo akka finiinsan carraa kennaaf. Caasaan nageenyaa fi bulchiinsa malaammaltummaan cuubame waan laafatuuf mormii ka'u kana dursee kichuutti kutuu hin danda'u. Mormii ukkaamsuu fi tarkaaffii humnaa guddaatiin rifachiisee sodaa kaleessaa deebisuu yaala. Faallaa kanaa tarkaaffiin humnaa odeeffannoo qabatamaa irratti hin hundoofne fi tarsiimoon hin masakamne mormii biyya keessaa fi dhiibbaa dippiloomaasii jabeessa. Adaduma haalonni kun hammaachaa deemaniin sirnichi sadarkaa baraaramuu hin dandeenye irra gaha. Sirni abbaa irree boqonnaa tortoruu irra ga'ee akkuma birbirsa horoquu eegaleeti. Gaafa tokko bubbee wayii lafaan dhoofti. 5. Kufuu yookiin kollaapsi. Sirni abbaa irree tokko gaafuma mallattooleen tortoruu dura mul'atan of haaromsuun rakkoolee diinagdee siyaasaa fi nageenyaa bibbiqilaa jiran kichuutti furuu dadhabnaan saffisaan laaffachaa fi laamsha'aa deema. Laamsha'uun kun ammoo fincila uummataa yookiin sochii riphee loltootaa jajjabeessuun kufaatii saffisiisa. Sirni sadarkaa kanarra ga'e fincila uummataa fi lolli riphee loltootaa dafee kuffisuu osoo hanqateeyyuu waraanuma sirnichaatiin fonqolfamuutti deema. Sirni tokko erga boqonnaa kanarra gahee booda hammam akka turu kan murteessu tarsiimoo fi tarkaaffii mormitootaati. Sirni Abiy Ahimad boqonnaa kamirra jira? Boqonnaalee 5 armaan olirraa ka'uun haala sirni bulchiinsaa Abiy Ahimad keessa dabre yoo madaallee maalirra ga'e laata? Mee tokko tokkoon haa ilaallu. Abiy akkuma aangoo qabateen boqonnaa duraa akkuma asii olitti ibsametti deemsise. Bilisummaa dimokiraasii fi tokkummaa waadaa galee, hidhamtoota siyaasaa hiikuun, ugura miidiyaalee kaasuunii fi dhaabbilee siyaasaa baqatan biyyatti galchuun dirree siyaasaa bal'ise. Kanaanis deeggarsa guddaa argate. Uummata bal'aa sirna duraatiin hiraaree ture mirqaana keessa galchuun of cinaa hiriirse. Boqonnaa lammataa kan aangoo jabeeffachuu keessatti garuu gufuun isa mudate. Akkuma asii olitti ibse boqonnaa lammataa keessatti karaa lamaan aangoo cimsachuun danda'ama. Biyya gara dimokiraasiitti ceesisuun hayyama uummataatiin aangoo dhugeeffachuu yookaan sirna abbaa irree haaraa ijaaruun mormitoota dhabamsiisanii olaantummaa gonfachuudha. Abiy karaa lammataa filachuun sirna abbaa irree haaraa ijaarrachuu yaale. Kun garuu hawwii abbaa irrummaa isaatii fi carraa biyyaas gaaga'ama hamaaf saaxile. Akkuma asii olitti ibsame sirna abbaa irree haaraa ijaaruuf olaantummaa waraanaa, diinagdee fi siyaasaa horachuu barbaachisa.
Murni sun humna waraanaa jabaa, deeggarsa uummataa wayyabaa fi to'annaa diinagdee cimaa qabaachuu baannaan yaaliin mormitoota ukkaamsuu fi dhabamsiisuu olaantummaa gonfachuuf taasisuu hin milkaayu. Olaantummaa humnaa mirkaneeffachuu dhabuun mormii fi fincila isa mudatu saffisaan cabsuu waan hin dandeenyeef sirnichaa fi biyyattii gara wal waraansaatti seensisa. Yeroo kana hawwii fi karoorri sirna abbaa irree yookiin awutoriteeriyaan ruul haaraa kan olaantummaa nama yookiin murna tokko itti mirkanaa'uu ijaaruuf taasifame gufachuun sirni macancaraayaan yookiin anookiraasii akka uumamu taasisa. Amaloota sirna anookiraasii keessaa ijoon wal waraansi yeroo dheeraa jiraachuu, mootummaan kutaalee biyyaa hunda to'achuu dadhabuu, jeequmsi qaamota mootummaa fi mootummaa alaan taasifamu babal'achuu fa'aa of keessaa qaba. Kan Abiyyi mudates kanuma. Murni aangoo qabate tokko si'ana abbaa irree ijaaruutti milkaa'uuf humna waraanaan olaantummaa gonfachuu qaba jenneerra. Kanaaf ammoo takkaa gaafuma aangootti ba'u waraana dursee ijaarrate qabaatee waraana biyyattiin dura qabdu san bakka buusuu qaba. Kun kan ta'u yoo murni sun qabsoo hidhannootiin aangootti dhufeedha. Carraan lammataa humna waraanaa fi tikaa biyyattiin durumaan qabdu saffisaan to'achuun akka amanamaa murna haaraa aangoo qabateef gochuu barbaachisa. Kun yeroo hedduu kan ta'u yoo waraanni biyyattii fonqolcha mootummaatiin aangoo qabateedha. Akkuma beekamu yeroo Abiy aangoo qabatetti humni waraanaa fi tikaa biyyattiin qabdu kan ijaaramee fi amanamummaan isaa murna san dura aangoo harkaa qabu ture. Gama diinagdees yoo ilaalle qabeenyi guddaan biyyattii haala murni haaraan aangoo qabate to'achuu danda'uun ala ture. Gara siyaasatiinis yeroon sun kan biyyattiin sabboonummaawwan waliin dorgoman yookaan haayiteen diriivaan naashinaalizimsi hedduun guutamtee turteedha. Dabalataan hawaasni yookiin konstituensii murni haaranni keessaa ba'ee aadaa bulchiinsa abbaa irree tumsuuf tolu hin qabu. Abiy haalota abbaa irree haarayaa uumuu hin dandeessifne kana keessatti yaalii taasise. Bu'aa yaalii saniitis Abiy fi murni isaa humna abbaa irree haaraa ijaaruuf dandeessisu akka hin horanne danqe. Dirree siyaasaa dhiphisuun olaantummaa gonfachuuf yennaa tarkaanfii eegalu fincila uummataa mudate. Fincila san cabsuuf yaaluun riphee loltoonni dura turan akka jabaatan haaranis akka dhalatan karaa saaqe. Mootummaa fincila qawwee kana injifachuu dadhabuun Abiy olaantummaa humnaa gonfachuu hanqise. Akka hawwee sirna abbaa irree ijaaruu hanqatee biyyattii sirna bacancaraatti yookiin anookiraasii geesse. Yaaliin murni aangoo qabate tokko sirna abbaa irree haarayaa ijaaruun aangoo cimsachuuf godhu sababa olaantummaa humnaa gonfachuu dadhabuutiin gaafa fashale boqonnaa sadaffaa kan aangoo tikfachuutti ce'uu hin danda'u. Akkuma armaan olitti jedhame boqonnaan sadaffaa kan abbaan irree sun olaantummaa humnaa gonfachuun humnoota isaa morman mara mo'atee siree tottolfatee irra taa'udha. Olaantummaa humnaa gonfachuun mormitoota dhabamsiisanii biyya tasgabbeessanii to'achuun yoo hin danda'amne boqonnaa sadaffaatti ce'uuf carraan hin jiraatu. Qabsoo aangoo cimsachuuf taasifamu keessatti humna waan qisaasuuf osoo gara boqonnaa aangoo tottolfatee tikfachuutti hin ce'in sirni dhaabsha'uu eegala. Kana jechuun yaaliin boqonnaa lammaffaa waan fashaleef boqonnaa sadaffaatti ce'uuf osoo hin milkaa'in irra utaalee boqonnaa afuraffaatti yookiin tortoruutti seena. Abiy Ahimedis kanumatu isa mudate. Sirna abbaa irree haaraa ijaarrachuun aangoo cimsachuuf yeroo yaalu fincilli itti ka'e. Olaantummaa humnaa finciltoota kana cabsuuf isa dandeessisu waan hin horatiniif biyyattii wal waraansaa fi seer-dhabdummaa yookiin breakdown of law and order keessa galte. Kanaafuu Abiy bara 2019 irraa kaasee qabsoo olaantummaa humnaa horachuun mormitoota dhabamsiisee aangoo cimsachuu keessa turus injifannoodhaan goolabee sirna abbaa irree tasgabbaawaa ijaaruu hanqachuun sirna bacancaraa keessa seene. Yaaliin baroota hamma kanaa kun humna diinagdee, waraana, dippiloomaasii fi siyaasaa hedduu waan miidheef osoo boqonnaa sadaffaatti hin ce'in kan afuraffaatti yookiin tortoruutti akka dabru isa dirqe. Amaloonni boqonnaa afuraffaa kufaatii diinagdee, laafsha'uu qaamota nageenyaa, fudhatama dhabuu seenessa siyaasaa, gama dippiloomaasiin muggeeffamuu fi kan kana fakkaatan dabalata. Kana argaa jirra moo maaltu itti aana? Abbootiin irree hanga daqiiqaa dhumaatitti abdii aangorra turuu hin dhiisan. Qondaalota jijjiiruun yookiin reshaafil waan sirna haaromsaa fakkeessuu, mormitoota bitachuun deeggarsa bal'ifachuu yaaluu fi waan aangoo keenyarra nu tursiisa jedhanii yaadan garagaraa yaaluu ittuma fufu. Dadhabbina keessoo dhoksuu fi qalbii uummataa sirnicharraa kaasuuf biyyoota alaa waliin atakaroo uumuunis tooftaalee sirnoonni tortoran lubbuu ittiin dheereffachuuf fayyadaman keessaayi. Garuu tooftaaleen kunniin kiniinii yeroo gabaabaaf umurii dheeressu ta'uun yoo fayyadan malee wal'aananii fayyisuu hin danda'an. Inumaatuu dhibee tortoruu san daran hammeessaa deemuu malu.
Fakkeenyaaf boqonnaa afuraffaa kanatti qondaalota duraa yaasanii haaraan bakka buusuun waraabessa quufee baasanii kan beela'e fiduudha. Warri ari'ame leecalloo kaleessa saaman qabatanii abbaa irree san irratti haaloo ba'utti bobba'uu malu. Warri haaraa aangootti muudame ammoo caasaa warra dura tureetiin sakaalamuun hojii bu'aa buusuu akka hin raawwanne danqamu. Warri haaraan gariin ammoo sirnichatti aduun dhiyaa akka jirtu waan beekaniif saffisaan qooda isaaniin malu saamutti bobba'uun komii uummataa hammeessu. Biyya alaa waliin atakaroo seenuunis yeroof qalbii uummataa ofirraa maqsuuf fayyadus humna laamshee lolatti seenuun injifannoon mirkaneessuu waan hin dandeenyeef kufaatii saffisiisa. Walumaa galatti yaaliin Abiy sirna abbaa irree haarayaa ijaaruun aangoo cimsachuuf taasise milkaa'uu dhabuun boqonnaa aangoo tiffachuu osoo hin gahin boqonnaa tortoruu sirnaatti isa ceesiseera. Kana booda carraan bayyanatee boqonnaa aangoo cimsachuu fi tiffachuutti deebi'uu hin jiru. Hamma fedhes yaalu olaantummaa horachuu hin danda'u. Leecalloon siyaasaa, dinagdee fi waraanaa isaa guyyaarraa saffisaan haphataa deemaa jira. Kan warra isaa mormanii ammoo guddataa jira. Tooftaalee adda addaa fayyadamuun boqonnaa shanaffaa hanqisuuf wixxifachuu mala. Tooftaalee kanaan yeroof osoo milkaa'eeyyuu boqonnaa afuraffaa keessa tura malee duuba deebi'uun aangoo cimsachuu fi tikfachuuf haalli isa dandeessisuu hin jiru. Garuu ammoo adaduma boqonnaan afuraffaa kun dheerateen tortorri sirnichaa hammaachuun gatii uummanni fi biyya kaffalu hammeessa. Boqonnaa afuraffaa amma keessa jiru kanatti Itoophiyaan biyya kufte yookiin failed state taatee jirti. Boqonnaan kun dheerachuun ammoo biyyattii gara guutummaan guututti diigamuu yookiin total collapse geessuu mala. Kanaafuu boqonnaa afuraffaa kana gabaabsuun uummataa fi biyya teenya baraaruun akeeka qabsoo amma taasisaa jirruuti. Jawaar Mohammad onkololeessa 14 bara 2025.